warri saamu kuni maaliif Oromoo irratti hammaata kan jettu kuni hammeenyi kuni amma miti 2018 qabsoon Oromoo geeddarameera akka kanaan dura walii hin illu kan jedhuun jalqabani warri bosona keessa deemani. Namatti hoogganaa jettu kuni marrooni kanaan ka'e gara laafinni nun baasu akkuma warra wayyaanee faa kana jabaannee akka shaabiyaan akkasittiin namoota isaa doorsisee namoota adabee jiilcheetu milkaa'ee kanaaf nullee akkas gochuu qabna kan jedhuun jalqabanii. Isarraa immoo saamuutti ka'anii beektu giiltiidha. Sammuun isaanii yakkamaa waan ta'eefi of jibbaa waan deemaniifi isa dhaqanii murnaan saaman sana nama 15 ramadanii sooressa tokko yeroo saamanii deebi'anii hooggana isaaniitu irraa fuudhan saantimii tokkotu irraan irratiin. Tumarroon gadi ba'ee waan qabsoo dhibba keessaa harki 25 iyyuu qabsoo nagaatii fi qabsoo keenyaa fi amanamaa hin jiru jedhe. Kun immoo maalitti wanni ta'e hattuu ta'eeraa jedhe. Hattuun keenya immoo shiftaa duriillee wayyaa jedhe. Shiftaa keenya kun garuu shiftaa sanaa gadiyyuu ta'ee jedheetu inni mataan isaayyuu amanee ture jechaadha. Kanaaf warri galani baay'ee nama jajjabeessaa. Garuu warri gale kun immoo qaama oomishuu qaama nagaan labsu akka ta'utti mootummaan irratti hojjechuu qaba kan jedhuun